Nagaa tamaa jedhu nageenya dursineeti. jira jirtu maatii keenya maatii kaasuu shoo nagaa waaqaa siniif haa ta'u akkamiin jirtanii nuti nagaa irraa keessa waaqaa sidduu nagaa jirtanii fayyuma keessanii akkamiin jiru simbiratti nurratti hunduu bareeda. Egaa har'a kaasumee viidiyoo hojjennu malee naan jedhe Jirtu maatii kabajaa maatii jaalatamaa akkam nageenyi keessan badhaadha bultiin akkam nagaa bulte alaamanni isaa namni guutu nu birallee guutuudha waan kana kan barbaachisu. Akkam isin Daani'eel illee nageenya waaqaa isin gaafachaa jira kan bultanii jechaadha. Fayyaan keessan nagaami nutis jira kunis bakka nagaa fayyaa taatan warri biyya keessa jirtanis warri biyya alaa jirtanis nageenyi keenya lafaa bakka jirtanitti gaarreniif laggeen hedduu qaxxaamuree isin biraa haa ga'u isin jechuun jaaladha. Akkasuma immoo warroonni viidiyoo keenya sheer nu godhaa jirtanis guddaa galatoomaa isiniin jedha. Bal'atuunni maaliif akka har'a viidiyoo hojjannaa naan jette? situ naan jedhe moo anas hin jedhe Wallollee jira samoona tana bakka ani bal'atuun inni wallollaa erga gaafa balaa daa'ima saniiti inni wallollaa. daa'ima kam immoo Kanaaf hin beektu isin nu hin beekne dhiisati. Bakka kanarra narraan deebiin. Lakki isaa miti qawwallollee jechuudha sababii tokkoffaan as dhimma daa'e eenyuma si ciniinee samoonni tokko nama ba'ee bubbulee beektu qazaa eenyuma si ciniinee bakka sanatti hin jennaan na didamee argitanii ciniinamee jira jechuudha. Gannaan michiin hin jirti michiin na enaan jee ganna michiin hin jirti ganna michiin hin jirti michiin birraa gizee aduu ufti malee gizee roobaa jirti miti ree naafiyyee. Hin ta'u jechaadha daaniin hin ta'u abbaan kanan godhu. Abbaan kee akkana godhaa jechaa jira. Akkasiin godhu xixiqqilli wanta sirriirta. Innaa akkasii yaa'u kun hin beekamaadha. Hundi keessanuu kun yaa'u gaaf tokko tokko kan ma jiru. Gaaf tokko tokko maal gaaf tokko tokko ree guyyaa hunda hin ta'u ree? Guyyaa hunda hin ta'u. Guyyaa hunda waan hin taaneef kanaaf kun akka carraa taaneeti waa fayyadamneeti waan akkasiisanis ittiin qabne. Karena dulu yang tahu jalan kan, ama video jenengan kayak video jenengan gaafate, karena si Omar ko ni jiro tahu tu, saditane ira rabbi ngalan ni agau, dulu nama lam turre nama lamar saditane, toko turre toko lama tane lamar saditane, sini lihat karena ti aku makanya mana dah mbak tahu mire, uni kenna rabbi tu juga. Kanaaf isinis immoo warri tokko hin jirtan lama taatu lama warri jirtan sadi taatu hundee keessan akkasumatti baay'ata jechuudha. Kanaaf mee ana samoora tana natti deddeebi'aa jirti jalan maaliif viidiyoo kee kana laaltaniitu isin ashee kompiliitii gochuun immoo dagatina isin jira. Sabiskiraayib illee godhaara. Kanaaf bakka tokko godhi isaan hin beeku. Kanaaf akka carraa ta'e tana silkii wayii harkaa fade silkii sanii jenneetis bal'atuudha wallollee. Aman waraarsaa jechuudhaan viidiyoo hojjedhee kaa'ee ana kaameraa banatee gattaa'u kaatee dhuftee naannolaa jirti jechuudha. Kanaaf baay'ee nan dubbistu jechuudha. Qursumaa jiru. Ani silkiin na jalaa badee naan jedhe waa'ee silkii baduu sanuu hin beeku jechuudha. Viidiyoo hojjenna naan jedhe. Viidiyoo hojjenna naan jedhe viidiyoon maali ennaa silkii badee naan jedhe lafatti natti namni turee bakka maatii keenyaa walitti nu araarsanii. Isaa fuuldura sitti mana jedhe ani silkii baduu ni quban qabu jechuudha. Silkiin ani guyyaa kamillee akka bade kunoo isuutti nutti himu silkii kiyya ture. Mee maal ta'e bade? Silkiin akka carraa ta'e tani. Ani nama nullee agaruu. Akka carraa ta'een baadiyaan ture samuuna facaasaa deeme. Amma yoon facaasaa deemu kana osuma sanyii facaasuun beektu miree warri gabaree ijoolleen gabaree taatan hin beektu hundi keessanuu sanyii akkasii qabadhee tanan. Kisi shuraabii wayiiti jira. Shuraabii sana keessa as keessan godhee nama facaasaa dhuma facaasu yaadannee waa'ee isaatu xiqqoo lafti guddaa waan ta'eef sanyii makiinaan dhufee maasaa irra gahaa jira. Hin facaasaa dhuma facaasu daa'im bu'e. Bu'ee facaafnee xumura irra geenyee waa hundaa fidnee waa nyaachuudhaaf daala irratti baanee gootee makiinaa irra garagashaa jira. Waggaa kanan kisi keessa silkii ilaale kooti keessa achiraachuun ooltu natti dhiise. Nan barbaade dawwalii waan takka waamedha makiinaan irra garagalche biyyee. Biraan argamti shira kon qabu. Ani kan biraan barbaadu silkii kiyya biti. Silkiin kiyya maal seetan dhugaa dubbachuudhaaf silkiin kun waggaa torba
Anu yoo argan biyyatti galee amma waggaa 2 jechuudha. Waggaa 2 erga biyyatti hin galee. Silkii kana achitti deemee jechuudha. Suudiin jira laa Dubaayitti jechuudha. Akkuma haqqeen silkii kana namitti tiyyatu naa bite mastaawashaa. Namitti tiyyan naa bite waggaa 2 maal hojjedhee san dura silkii biraan qaba. Inni na jalaa tabalaasheenaa silkii kana naa bite. Bakka silkii kana sirriitti hin jaalladha dhugaa dubbachuudhaaf. Silkii kana akka kamittuyyuu silkii kamitti nan qaba garuu silkiiwwan biraa gin isa sirriitti hin jaala. Amma silkii kana kaasuun waan ishiin jaalattuuf bade jala naamma kun waan ishiin jaalattuuf bade ciqii qabu miti amma nan bitaa bakka nan bitaa. Naa beeti bakka silkii akkasii argitee hin bittu hin jiru biyya keessatti. Ana silkii keenaa amma silkiin hin bade jira malee baduu maali anan beeka. Yoo na kan biraatti illee kan ho'ichi hin ta'e kanaaf illee odeemee kenne maal tan beeka. Amma silkii baduun isaa na shakke silkii lama baatee deema bilbila lama baatee haa ta'u iyyuu aduu san bilbila kiyyamaa fuutee deema. Ani kana tokkicha malee maalan qaba silkii kana tokkicha kana man qaba jalan kun kana tokkicha bichaa qaban. Kiyyamaa fuutee deemte silkii lama baatee deema. Silkii nani qabu kana tokkicha kana bichaa qaban akkatti gala. Neetworkiin hojjechuu baatee naa dheetan kaasa. Bilbila lama baatee deeme amma bilbila kiyya gatee gale jechuudha. Sininaarsu dhugaa dubbachuudha. Cuggarran kiyya mataa na qarqan dhugaa dubbachuudha. Waaqa maaliif silkii kana qallaan jaaladhu waan. Silkii si jaala moo si jaala? Silkii. Aduu si galee. Dura silkii si arge dura silkiin argise dura. Uduraan argin dura silkii argitee? Baga si godhe. Biyya Oromaati kan nagalchee isaa. Argitanii misi warri dubartoota bilbila keessan caalaa abbaa warraa keessan caalaa bilbila caalchifattu meesi namoonni biraa jirtu warri nama caalaa silkii caalchifatte nama caala moo silkii caala? Kun haaruu kanan kenneef maas hin gaarramu. Kenneef kan maalan balleechine kana caala kana kenneef silkii jetti ishiin immoo silkii nan bitaaf rakkoo hin qabu silkii ayfoonii miti silkiin samsiingii ta'inudha. Tanuma yoo taate birrii kuma 20 yookaan kuma 20 silkii san hin bittaa? Abbaa jiifi 28 jechuudha silkii sun. Dhugaan sirriitti hin jaalladhu. Bakka silkii ture waan ta'eef silkii waan isanii asittuu na jalaa badee hin jira jechuudha. Inni garuu silkii sun osoo hin badin guyyaa silkiin hattuu na jalaa fudhattee guyyaa silkii san badillee osoo hin badin inni silkii sun na haare jechuudha. Inna kaasuun ofuma silkii lama kiyyees baatee kan isaas baatee meelaa laqinaatiin yookiin hin bilbilattu jedhee na fakkaate. Hin qaban waan akkasii hin qaban. Waa'ee qinaatii waan akkasii san hin qabu. Waa yaaduma ishii itti fakkeeche ta'uu danda'a malee waan dingatuma immoo kan silkiinis kan badee. Ani nama nu kana silkiin badee kana hin amanu maaliif silkiin namni akkamitti kiisii keessa godhatee facaasa silkii dammoo facaasa gisee sana sitti yaadate irratti hin bilbiltu. Jechuun waan dogongoraati waan dingatiidha baramu. Ini amma dingatiidha. Ani silkii makiyyaan barbaada silkii kiyyaan barbaada. Siin bita bakka. Ishiin har'a naa biti ishee. Har'uma har'aan? Koi ka birrii naa dhufu birrii neechi jira ganna amma. Birrii neecha faree. Ganna kana. Ani silkii kiyya dhugaa waaqa silkii san baay'een jaalladha. Jechuun eenyumtuu kan jibbu hin jiru waan ofii waan ta'eef sun immoo silkii sun seenaa baay'eetu keessa jira. Sanirra miimoorii abbaa 64 miimoorii keessa jira jechuudha. Bakka mastaawashaa biyya Arabaa jira achi keessa jira miimoorii irra jechuudha. Mastaawashaa biyya Arabaa nuti fan caala maaliin godhan? Ati maal naa goota? Mastaawashaa biyya Arabaa. Bakka mastaawashaa seenaa baay'ee kan hiriyoota tiyya wajjin dabarsee achitti jechuudha. Gizee ayyaanaa gizee maalii achitti waraabe amma. Mee maal jettu isin amma kabajamtoonni fi jaalatamtoonni keenya bitii fi jettu moo silkii naa baduu isin tolii caalaa jettu mee koomentii irratti nu barreessate. Deebisee siimi kaardii akkuma siimi kaardii addisii bitameeti jechuudha. Miti siimi kaardii oduu bara. Kaardiin keessa jira. Inni rakkoon qabu kaardiin itti guutama. Kaardiin itti guutama. Daani'ee yoo akka dheedhii chaawidii. Kaardiin itti guutama siimi sanii chaawidii. Innaa baay'ee tokko ulfaata dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Ana silkii kiyya naaf fidi bakka silkii kiyya naaf fidi. Ani koo silkiin baduu amma maali ana nama. Silkiin baduu hin hojjetu miti irratti dabalee bara. Amane haa ta'u kinuma amanteef. Ishii nan amane. Irratti dawwallee maali kan keessa baasanii osoo cufanii. Bakka maal goonaa badee. Akkanatti asirratti kaasu. Bakka badee. Anaan Amaaranya gaan beeku. Nama badee namni hundaa miira jala silkii qorqorroo. Ana silkii keenyaa fi bakka kan silkii kan deemee duwwaa deemu. Haramu. Dibanni maali anan nama wal arga. Maali? Ani maali anan wal arga? Siima jina jalaa galte. Nama baay'ee wal arga.
Ati nama wal argitanii qaama naati gullichaa amanatti eenyu ana wal arga. Si bilbilaan jiru. Mungkin udah nih. Bisa cinta banget suki gitu. Shalala Kita wajib jadi juga. Azza. Sim bita gue. Musuh. Sim bita sih azza. Nam bita jarti ti yamu bachi sugara. Nam bita bi azza. Pasti di. Sim bita azza. Nokia tak kanam bita Nokia. Kuma tak kamina aga kuma mati. Nokia shakin tak kanjirti. Tachi to koin kabri bari ade silki dabalata barbade. Lagi ka ana ko nama rabeti silki ti. Amala ni nafa mi kanyani sakata wala. Easy punan. Easy. Marka tutta dada me jana mucha kan le ma tutta. Oh kono dada ma tutta ratiya. Irratti tumii dhufa. Innaa akkasii yaa'u singalateeffanna. Guddaa singalateeffanna. Dhugaa viidiyoo keenya baay'ee nu ilaalaa jirtu. Viidiyoo keenya kana share complete duutiin gochuun dagatinaa isin jenna. Nam bitaaf baluudhaaf illee rakkoon qabu silkii Nokia ani immoo dhugaan harka badde malee namaaf waan qofaachis kennee miti. Hin baddee siin bitaa jiru. Yoo naafsi. Haa. Siin bitaa kanaaf sin jaalannaa namni dame lafa hojii deemu lafa viidiyoo jennu malee jedhee intala namoota viidiyoo kana hojjechiisuu barbaade maaliif isinillee akka argitaniifanii kaameraa kana hojjechuun koyi. Kanaaf namni dame lafa hojii deemuudhaaf viidiyoo biraatti naga walitti deebinutti immoo horaa bulaa deebanaa fayyaa ta'a namni tokko nama fudhaniif sheer nu godhaartu galatooma dhugaa waaqayyoo gaafa waa ta'an immoo waa waliin jennaa wal argina walgeettiin keenya yookaan asuma godina Arsii taati yookaan Finfinnee taati fayyaa ta'a na ofalcha. Na ofalcha.